زنجري هذه جنا جرت يروم دم مسين جران كي بنا رجل هني دب ساجر تخصص السبن أمة خان نرتن سجابنا خاين كجيم خبروا أدمرنا بهيري جنا بالتجارة وديم أوكي وسوين كجيم والله لازم مسين جران كي الكل راساتي إلى هنگ ساخد تقود تنجر هني جنا جرت ساعتي أمة أنا خيست وسوين كجيم وسوين السبن namni messenger itu boleh bultan. Mami. Ati malik messenger kan ko egda koy. Nadi bisiga abi dia nadi bis. Anam to kun janjan wabwan yergan singar garbe irumat to ase tumbe. Be wallahi wa billahi wa tallahi jijiyat ka haddu. Ani sen so buni bekta. Nama berat wajah sahaja erta. Ani nam tak kau jenazah anjur ergan singar garbe. Di rumah si jipsi deh. Numan jibbe mali garu. Ati na abarte. Naf isi ani ona abarte. Rabbi kan keti deh. Dirti belajar aku kerja tembe itu ni. Nama Jafaru mana? Enggak, sani filat. Imbehni. Gabis mana? Dia nak jipsi deh. Ani ira bera jarabe lalle kan ira bera ini lalle ka kamitin beka. Ira bera tana bekti tana bektu akamitin bekan. Akamitin beka. Akam? Ira bera jana beka jalala beka himbeku bekun dan do kan si kofani nase ergan singar garbe mo nasu fleyu. Vadir jibra kebetulan ini, jadi benar. Ni sendu bisnes jana rumah wanjat amud iso farah. Wain nanti arta yung gabi jabdi tak kasih gabat. Wana arsu nagafati nagafat. Rakom. Okay. Tap aja family tap goda. Namanya diharapkan tokolle satu wajah seperti. Gue tokolle satu wajah seperti. Jalan khaisati. Jecane satu, gue jecane satu. Anafi nama sangke sakam tu rasiga majlis. Nama tak kayun jalan ni sinjara bar. Tibar jalan enjin ni bar. Dia jibir terasa. Tapi dah tu, dia jibir terasa, dia jenis terasa. Jalan terasa tu gue cana satu, kam tu rasiga majlis enjin. Yeroo wajjin jiru tese yeroo ergamoo si wajjin gargarbee immoo dhiirumayyuu argeen beeku gammachuusaa akkamitti dhiirri biraan gammachiise nan gammachiise beekuu hin danda'u bara si wajjiniin ture ergan si gargarbee dhiirumayyuu hin argine sin jaba. Okay. Yo amma ila hanga umri teetiti ila hanga duuduututti yo akka tasaa rabbi dhiira sitti qabee Dirti sunu si dapat si asfararat si parsu dilas dua sebelum sinjara tu semana tahu lah kira tahu lah tak kau mesinjau lah di rumah kerana dia orang bersifat terlalu ergan alat debat. Hai, sittin ufaka. Ni ufaka si berang. Ni ufaka si. Iro makana di sifat tadi. Isa tanah si berang ufa. Nika nahi atas si berang ufa bak. Entah. Ini bala jadi macam.
Copying and Aero. Okay. Salam mo sorry sa jijira de jete kalbi kan kabdu. Si wajjin mo. Ah. Yoom amma mo. Yes. Ati ko ni iraba ada mana qaba kamitti no soni so jira de jira. Ati ko ada mana qaba. Ati hada mana qabda. Taatu. Kalbi kan. Ma syariah na pero ya jamte. Atau kamu. Gavis yes Ada balik cuma. Mata kan ko. Gavi na di. Balik sura. Wabra so ini Gavi beli Gavi na di. Enna yani rakko mitika jechuun maal rakko qaba yani. Rakko qaba yooni yaadis garuu ammaaf immoo yaadni malee ati haadha manaa qabda waan ta'eef yaadni ammaaf garuu. Guyyaa tokkollee taate qalbii yaaddeen beektu ilaala. Guyyaa tokkollee taate qalbii yaaddeen beektu. Yaa Muhammad Bayyaa maalumaaf ol jeeqna ammaati. Okay, Gavi si gaafadha. Eegeen naan adda baate guyyaa tokkollee taate manaa ballee taatu na agartee. Ani zaahirumaaniin si argaa oola malee manaa bal takkaa sin argine. Wallahi an takka namuu natti dhufani manaa bal waan tokko namuu tunatu maaliif akkas. Ati immoo natti dhufteen beektu. Kottu baqa guyyaa tokko. Yoo ani manaa bal sitti dhufin zaahiraan gana dhiira tokko as booda arguu bintees bi'izinillah. Eenyu malee. Dhiiruma tokko arguu binteesin siin jedhe akkanumatti teessa umrii tanaan. Na abaarte moo takkam? Yes. Mee wallahi jedhu. Wallahi billaan gansi qamma sitti namni tokko si arguu hin ta'u. Yaa Muhammad Bayyaan mee ol jedhiti mee dubbadhu. Wallahi ani jechuudha namni bultiidhaaf na fedhu namni hedduun bultiidhaaf kan na fedhu ni jira. Garuu ani keessi kiyya immoo ni eeyyamu yaani waa tokko bakka jiran hin fedhu uma bultii jedhamu iyyuu garuu namni Bara ilaayyoo marqiyaamaa ittiin siin jedhee bara. Ilaayyoo maal marqiyaamaa. akkasaa waran Wallahi wa billahi wa tallahi qasaman billah. Gaafa si abaaree ta'a. Gaafan guyyaan haa olkee ijeenyummaaniitiin sirraa gadi buusee. Rabbaatti zimmi jedhi Muhammad Bayyaan isa liyootee jechuudha. Ani ifatti ganama wajjin haasofne sa'aatii irratti wajjin haasofne. Guyyaan itti barga amma barichee laal gada geeffadhu gaafa dhugu waa'ee abaarsaati jettu kanaaf hin baanaan. Gaafa saniin keessa fayyaan bakka tana leenjisin. Ijaan waliin garatame isinii biqilti. Waan jibbee bar wallahi ani ergan si wajjin gargar bee jechuudha si dhaggeeffadhu. Dhiironni garaagaraa gaafa jaallanaaf dhiyeessuu si fuuna naan jedhu garuu ani immoo bakka marana. Eshi ammaati akkam godha maree? Ilaayyoo marqiyaamaa jettiin siin jedheera. Maal gochuudha reeshaan akkanumatti dhaabadhee hafa? Marattee taa dhimma booddarra ta'e gama maraatuutti itti deebi'eeti. Wazari. Ni maratta? Yes. Ani yeroo meeqas. Nama akkuma bal'aa marattan siin jedhaman. Nama waan jeerraa booda deemu. Ani bira nama kuma afurti jira Muhammad Bayyaan. Abaaboo meen adis waan hin jaaladhe amma adalaal amma aggeeffadhu hiji amma naan usaylaa tante usaylaa jechuun deema amma naan akkan talaa seenee dhadhamee akkanatti ilaalutti wallahi wa tallahi wa billahi
zariin dhiiraa si moggaan baatu. Kanatti dhandhamte dhiirri maalirraa fuudha ka okay kanatti waan hunda fixatte dhiirri maalirraa fuudha. Gaafni namummaarraa ba'e gaafa hami beeyta. Jaalala keessatti gaafa naaf isii wal bira dhufnirra. Ati jaalala xiyyaa yaabsan akka ammaa kanaatti miti sekondi takkatti naaf lakkoofne qadrii naaf hin keenye. Silaa hoggi keessuma mushkilummaa xiyya murteetuma barrisaa fiigaa dhufte takka naa qammasiiftee achi deebite obboleetiti. Gaafa sanii qalbii akka maleessaa. Naa dhaggeeffatu kaa. Wanta naani qalbisitti cabee jira bakka sanatti zarii dhiiraa hamma takka yoo dhiirti taakkuu takka woonnaa bi rabbiin waliin dhiifnu. Naa waraabaa waan jechaa jiru kana. Dubartii takka milkooyte hin agarre taa dhiire jaalalaan maraachitee osoo hin qammasin adda baan. Ati amma yoo qammaste naaf dhiista jechuudha. Yoo si Eesh akkam taatame yoo na qammaste. Maaluma si qimshaan kun yaa Rabbi. Yoo na qammaste akkam ta'udha. Ati yeroo dhaggeeffadhu Muhammad Bayaan ani yeroo meeqa si gaafadhe way qalbii na cabdee jirta way aariidha naa baartee jirta way akkana akkas yeroo hunda si gaafadhe garuu lakki naan jetta baqa. Egaa waan siin jedha gaafnu har'a wallahi nama kumaaf dhibba namarratti har'a baasee si time bari miilkatallee si miti guyyaa akkaan si abaare keessa akkaan rabbitti sitti ol kenne keessa guyyaa imimmaa roobisaan asirraa buuse san. Wallahi guyyaa san ugan video san ayyaana dolar hawaati zariin dhiiraa sibiran baatin je wallahi billah. Bagguma ati dhiira jettee abaartee mi ati yoo atumaanuu baggoofin abaarin yoo ati jiraattee nu maggaa dhiirri biraan irraa fagaatus. Ishi Muhammad Bayaan sitti adeebi'u. Jaraan nagalleessitee jiru. Sitti adeebi'u. Maaliif ani intala durbaati ani ganaa daa'iman qabu. Afaan naaf akka ballu malee nuti lamaanuu keessa keenya fayyaan qabu. Muhammad Bayaan kottas deebiitti dubbadhu. Ani ganaa intala durbaati. Ganaa ilmoon qabu. Namni tokkollee ka ilmoo qabullee baree rakkoo miti baree waa baaramellee ilmoo. Ati bara hanga fayyade dhaggeeffadhu anamma ilmoo qabaadhu ni sabbara bara ati bar zariin dhiiraa sitti baatuun siin jedhee bara woggaa kan. Ishi walaafuun amma. Wal fuudhuudha moo wal qammasuudha jettee ati amma. Sitee fardus jaartii xiyya guddoodha miti jedhu. Turaaru. Maal ta'u jirta tafeeka. Asa guyyaa tokko dhala qammasee fayyee maraatii si maraadhan. Kottumee boolettan si wallaa mana sirriitan nu qaba. Billaan akkana hin fayyine agarta. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi wa billah. Ni fayyitaa? Muhammad Bayaan gee manatti ergi kana mana